maatii keessan irraa ilaatis gaafattee Oromoo ta'e dabalatti simannee waan kana waliin furmaata goone. Eetti sun silaasii dhumaa waan taatanii waan muqamnu gurgurreetu. Bakka sun hanqatteetti Oromoon teenyaan bira dhaabbattu malee akkanumatti oluma kayeetu mana Oromoo teenyaan bira dhaabbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota fi hordoftoota keenyaa itti jirtu isin jenna hono dhufeetiin jira arrallee maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolu. Aaneegaa akkuma agartan sanitti qabamee harka diinaa jira. Inni arrallee viidiyoo takka maree galakkise. Wallahi waan hedduu tokko nama gaddisiisa bakka akkuma keessa jiruun beeku. Wallahi noggoon akkatti takka qaqqabee ilaalee silaa anna qabanii isa galakkisanii jira. Yaa obboleeyyan kiyya kunoo akkuma 15 Suudii qabalinaan jaanii san kafaluu baannaan nama tokko 15 sihiinaa san ta'uu baattu lubbuutee si baafna walamaan waa 8 tan keessaa filadhu naan jaan jeetta. Har'a viidiyoo takka maree har'a wallahi dubbisuu hin dandeenyaan illee itti naafannoo jiddanii jarri takka naatiin isin jaa wallahi inti malee nama maraatu malee waan aanafne noo gadallee dhufee namni jira waan keessa jiru hundi akka naatiin isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuun hordoftoota fi dhaggeeffattoota seenaa jira jirtu uummata keenya qaalii fi jaalatamoo. Akkuma isin gaammaan tana isin jettetti wanni tana durallee gartanii jirtanii viidiyoo hedduu maree gadhiisu jiranillee ni uummanni viidiyoo irraa maranii gadhiisu jiranii. Wanni kun hedduu takka gaa namnillee waan kana dubbachaa jira uummata keenya. Wanni kun hedduu takka aanee jaalalaa gaa itti hammachaa jira. Hedduu takka yaadan naqe uummata keenya gaa wanni nu yaachisu takka isinillee yaachisu qabdi uummata Oromoo waan taataniif dhiiga Oromoo teenya asumaan nurraa dhagaa isin jechuu barbaanneeti waan kana walumaan furmaata isaa barbaannaa. Isinillee kunoo nyaata hunda hin nyaattu akkaan dhukkubisumaan akkuma tokko jirti umuseenaanis naaf deemaa yaada ja'urra jirti. Waan kana gaa uummata keenya isinis asumaan laalaa fi waan danda'amu yaadaanis ta'u du'aanis akkanumatti dhaabbattan dogatina isin jechuu barbaannaa. Aanin jaalalaa qixaanni isaa ammallee waan irraa deebi'ee jiru miti kanuma itti fufuu tahee gubbaan itti dabalamaa deemaa jira jechuudha uummata keenya. Viidiyoo har'aan tana gadhiisallee agartanii jirtanii viidiyoo isaa cafaqanii waan tumanii biraa deemanatti fakkaate miilli isaati siidhaadha jira. Video sana arkeetiin amma kunoo uummata keenya gaa wanni kun jirtu asumaan gaa isinitti isin biraan gaachuu barbaanneeti nuti isi yaada waan qabnu isinis yaada keessan nu hirmaadhaa isin jechuu barbaanna. Ittillee dawwallee jirra innaatti dawwalle ni iyyaa isaachi iyyaa immoo arabni silkii haaseetuma iyyansisaa qofa dhageenya. Hedduu takka garaa waan man danda'u uummata keenya hedduu takka rifannee fi rifaatuudhaan asirratti ol ba'an amma imimmaan ammaan tana irraa qoranii wanni kun waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisu gaa inninis rabbumaatu harka oofee geessee harka diinaa harka waan ta'eef uummata keenya maali gaa wanni godhuu qabnu nuti immaan tana wanni irraa barbaadu isinis amma deemeetiin itti dhaqaa yaada joo qabdi. Deemtee itti dheeyitee bakka isaa irraa hidhamuudhaaf akkam inni hin danda'amu waan ta'eef atis amma waan deemsa jiru jalaan dhahii du'aaman gandattillee dawwallee maallaqa waan gaafatan dubbatanii jiranii gandallee dubbifne gaati rabbi haa laaffisu inshaallah khayruma rabbi haa godhu uummata keenya. Maallaqa 15,000 kafaltee amma bahu yookaan immoo bahuu kafaluu baannaan sijjeetu yookaan immoo qadiyyaa siidhuu biitee siidhuu janiin amma 15 jechuun gaa'ummaa isaatii san akkas hin janiin uummata keenya waan itti takka nama rifachiisu kun hundinuu gaa'ee akkuma jechuudha. Tana duras beekamutti nama meeqa Oromoo teenya beekadha akkana godhaa jiranii quba qabdanii Yaman keessatti gaa tana duras ni gubanii nama meeqaan ta'uu gubanii dhabamu godhan. Garuu immoo hammaan tanaanii jallaa qabee harkaa qabu kuni mootummaa daa'imsanii museena qaama mootummaati moo mootummaa hattuudha ji. Mootummaa wayaanii hattuudha jechuudha. Hattuudha uummata hattuu gaara keessa jirtu uummata keenya. Mootummaan silaa qabee gaara keessa nama taa'u bar maal godha gaara keessa. Silaa qabee inni mootummaan namaa siin qixaatu fuudhu beeki silaa inni immoo yookaan mana murtii geesseeti haala
seera isaaniitiin ilaalan waan kanaaf furmaata Egaa akkas ilaalan amma gaara isa barama gaara keessatti qixaaxaniiti dhaabbatatti silaa akka inni maallaqa buusuuf fa'aa barbaadan amma dhaabbatatti maallaqa san buusuu fi eessaa agarramee gada. Ambar tanmaan yaadan naqee wayii inshallah khayri rabbi agoon ummata keenya isaa taatu kan wayi waataa lubbuu isaa wayi baasan inni lubbuun asin dhuftee jirti waan kana garuu gaa nuti ammaan tana wanni godhuu qabnu khalaas nuti numa deemne bari maallaqa waliin qabneetuma barbaanne khalaas furmaata isaa barbaaduu taate malee duuba wanni goonu maaltu jedhatee ammaan tana ati sama dhageetin ichirraa dhaabbadachuu jirtaa hin danda'amu. Bara akkamiin bara akka wanta sanuu wallaalee akkam ta'e naan dabalamuu jechuudha tokko jechuun. Akkam ta'e naan jettee. Ammoo inni ta'e isin joo dhaqini asuma teenya furmaata karaa biyyattiis dawwalanii karaa jirtu furmaata barbaadna malee ati yoo dheete gubbaan dabalamuu dhufa sanumaafuu ati dhaquun hin barbaachisu isin jaa garuu immoo yoonii fi nin deemee egaa ani keessan jiru deemsa keetiin keessan jiru. Baraanis deemsa mala wallaalee duman jaa malee silama maallaqa kan agarree barree irraa kafallee maal nan deema jaayisatti hin deema. Maallaqa kana duuba ammaan tana kan nuti harka qabnu sangas hin geessu kuma 15 suudii jechuun waan namni amma meeqatti laffee fitu ni ulfaata waan ta'eef laakiin immoo yoo karaa biyyatti himnee ganda gosatti himnee akkasitti Oromoo guututti lallabannee akkasi furmaata goonee waan bareedaadha inshaallah fayyida rabbi haa godhu immoo daawwattoonni keenyallee hedduun keessan koomantii teessanillee daawwachaa jirra arkaa jirra umuseenaa jalatti illee dhugaadha haqa keetii qabee waan tana duranis si godhee kana warreettan jettanillee ni jirtanii laakiin immoo hayni isittillee godhugaa isin haadha ilmoo irraa qabdii garaa waan danda'u uummata keenya isinillee du'aamu godhaadha koomantii jalatti illee du'aama rabbi haa baasullee jettan bareeda hedduu takka wallaahi nama ifachiisa gaawwachuu kuni innillee rabbuma kaasee isa oofe salmaafuu du'aa nu godhaan isin du'aa nu dagatina tan wani isin jechuu barbaada amma umuseena amma mee gurbaan rakkina jabaa keessoo ummata taatee dandaaraa godhan iyyuu jiralee humtana sobbaarratti silkii isaatu kan nutti jiran gurbaa kana ajjeesu jiranii fi keessa akka baasu jiranii fi dhiisanii hin deeyin isaa taatu immoo hoggaarratti dawwalle tara takka nu jalaa kaasee beeku walumaa nu jalaa kaasee maallaqa erginaa ta'e ajjeesanii lubbuu baasanii kuma 15 isaa fiddanii mijeetenne beek akkana jeetaan ajjeesanii malee innillee yaaddeenaa jaa beekenne hin dararaminaa jechuu jira waan kana du'ati furmaata akka maal goonu jettame. Ambar amma furmaatamaa wallaalee gaayyaa amma gizeen itti ilaalee jiru amma jira warra biyyattis hin eegga. Ayyee. Egaa amma lubbuu isaa baasuudhaaf hin banaa bara. San akkasuma. Isaanittis hin eegaa gosillee walitti illee gurtu. Ayyee. Wanni siif inni wal qabdanii takka leen jettu wanni akkas laa wanni amma dafee nama dhaqqaba. Dachiin akkana jirti gaayee. Amma shumasan illee gurguraman shumasan gurguruu wayyaa. Bara wanni kanaatu yoo tana mara qabdu jiraatte maan tana? Tana mara qabdu yoo jiraatte? Karaa gabaabaa wanni kanaatu ni tibteetuma. Bakka akkasii lafa san gurguraati gaafa gurguraan akkanatti jiraasanii walii coccora. Muraqqabaadhaa karaa gabaabaa gaama kanaa ture jirama. Kun ogaa hordoftoota keenya isinillee daawwattanii kun arkaa jirtanii viidiyoo tana gaa'e. Aanaan jaalalaatillee tumamaa jira, cafaqamu jira, hedduu tokko iyyuu jira. Iyyansaarraa haa duraaniitiin gargar jechuudha uummata keenya itti ammeessan fakkaatti miilli guyyaa irraan tanaaf viidiyoo agartanii jirtanii bakka duraan inni itti qabame irraa illee fuudhanii uummanni eessa geeffatan mana gurfaa takka keessa geeffatanii uummanni shiftaa ta'urraa mana waan akka foogii gama gubbatti baafatanii natti fakkaate ta'e hin beekne fuudhanii gara keessa mana galfatanii iddoo waraana isaanii bakka isaan tattaan taate hin beekne egaa hordoftoota keenyaa fuudhanii citti hedduu tokko as dabaa jiranii mana keessa qabanii hidhanii kaayyatanii viidiyoon nuti garre egaa isaa hidhaa jiru miilli isaa hidhaadha akkana shorroqoo isaa bu'uu garre uummata keenya egaa isinillee viidiyoo san daawwattanii gartanii jirtan na fakkaatte mucaan hedduu tokko aduun gubdee jirti fuullummaa isaa kun nama ajaa'ibsiisa jechuudha uummata keenya ni qallatee akka duraan irraa hedduu tokko qannasee gatte ni uqqatee jechuudha egaa quinaan agalleedha lubbuma isaa garbugaasee aduun tun gubdee jechuudha argoosinii isaa waan akka dugeessa kaanii halkanii guyyaa ta'e wannumaan irra ciisoo hin jirtu na fakkaata dirree sana keessa kunuunsutti ilaalu sanuufuudha isinilleen wanni kanaa kuni muudannoon irraan tanaan jaalalaa mudatu kunilleen isin mudachuu mala yookaan sanumaafuu asumaan
nun dagatina isin jechuu barbaanne uummata keenya hangaa kana furmaata irra geenyutti nun dagatina waan kana uummata keenya bal'aa biraan akka nu geessan isinirraa abdiidha qabnaa kanumaa wanni isinit dhaammannu sanumaafuu gaa nu jajjabeessa umuseenalleen akka isin hin gaddine hedduu akka isinis bo'aa jirti anis har'aan tana hunoogaa bira deebi'eetiin asitti argama marmasiitiin jira. Akkasitti hedduu takka boo'ichi obboleeyyan kiyyagaa reefun tanaa hedduu takka iyyate cuugaa isaachi rakkisa gaammaan tanati seenaa teenya karaa gabaabaa ammoo wanni kun furmaanni karra argamuun namni keenyallee Oromoon teenyaas hedduu jira. Oromoon teenya namni bal'aa hedduu jira waan ta'eef isaan kanatti himannee uummata keenyarraa illee maatii keessanirraa illee atis gaafattee Oromoo teenya bal'attis himannee waan kana waliin furmaata goone irra jirti na fakkaatti gurbaa kana awwaan akkatti jala dubbii isaa taphatu narku jira. Yaa gadaa wanni ani itti sun kan silaa sirruma waan taatee ishee waan maqaan gurgurree ta'u bakka sun hanqatteetti Oromoon teenya nu bira dhaabbattu malee amma akkanumatti oluma kayeetu mana Oromoo teenya nu bira dhaabbaddaa jechuun hin natti ulfaatti. Hajee gaaga kas laa yoo barka yoo san kan keenya taate yoo sun nu hanqatte sa dhugaadha ni jennaan. Lafti beeki waan gatii bareedduu baafnaan sunumaan nurraa dhuftii beeki maal ta'e. Ishiin gaagoo laalee haga isa waan hanqattu. Hayyee kaas akkas taanaan waan bareedaa wayii gaa hordoftoota keenya asumaan isinis ilaaltanii gartanii atis gaa du'aayin salaata keessatti hin dagatanii isin jaa bakka ta'etti oguuntaa lafti dagachuutti jirtu laaleetiin harka asumaan gaa hordoftoota keenya isinillee gaa yaadaan nu jajjabeessan isin jenna nu bira dhaabbadha hedduu tokko tan waan isin dhaammadhu ammatis yaaddanii waan akka rabbii jiran waan rabbiin gartee gubbaa gabbuu si beekadhu lafa naqattu waan rabbi maraa taate sanumaafuu gaatii sammaan tana yaaddanii isin jaa Furmaata gaawwanni gamaa godhuu qabnu waan jenni sanirrattis beekamaan tana xiqqishoo yennee addaan baafnee isaas mucaa kana yooniif dhugumaan uummanni kun dhugumaan kan gartee isa ni beeksifti tarkaanfii ajjeechaa irra fudhachuu yaanii fi akka isaa ajjeesuuf ijaan addaan baafnee isaan kana dawwal irratti adda baatee beekamanni kun saniifuu akkasitti gandatti himnee waan kana furmaata isaa goonaa xiqqishootti dhiifnee jechuu barbaade akkam jettati. Laalee guyyaa sadii fi lama. Yaa akkamitti taatee xiqqoo itti dhiituu isaa akkatuma kan osoo gartuu moo? Osoo gartuu akkamitti akkana jettati? Adda baafachuu waan barbaade malee baranii. Adda baafachuu miti ammaan tana haamee amma akka isa reefuutti jiraniin sana agarte amma akkanaa wajji guyyaa lama eeguu ta'a. Inni guyyaa lama amma inni beeka yoonii fi dawwala irratti adda baati isa nuti bisa inni itti gaafanne. Aku ini nuna rangka filin aja min, ini kunis wan kas jauh kau fakati. Ini wali jub, anak dia mer ke benak ya ka fedan hara ko ni taje tu jam tire. Arala jaman. Ga arala jare, amma tu bani ani. Amba nan taini la gode le la tinjur, osana ra taini la gode la le. Emi man di si war garan udah nan. Anlem be gara jaman maksud tani, wandin je fatwa ba fanna osone kun ke sar lafsi tunis ga gurguranii maasee haalatti waan dhugaa isarra hin jirtu hordoftoota keenya gaa umuseenallee akkasiin jettu ilaaltanii galtan gaa hedduu akka gaa jaarsa qaban goomu obboleeyyan kiyya sanumaa fi anillee beeki gara jamunyummaa biraa osoo hin taane adda baafanneetuma guyyaa lamaa fi kan uummata kana jawwaalaan inninis wani narraan kafilan ajee fakkaataa furmaata yoo kaaniin harkadha jee yaadaan if duratti ichii waan takka laalee ka harku taate jedheeti sanumaafuu gaa eegakkas isinleen jetteefuu waan irratti duqammaree fi isin dubbanne kana furmaata isaa gooneeti akka gurguramus biyyatti dawwalanii himanii gurguranii gizeedhaan akka isaan as erganii hordoftoota keenya gaa furmaata aanee jaalalaa kana akka goonu asumaan isin bira hageessu gaa sagaleen teenyatuni iyyanne isinitti isin bira nagaan isin haala qabdu isinilleen bakka jirtanii aanee jaalalaa gaa homachuu dhiiftanii du'aa akka gootanii abaaruu dhiiftanii gariin keessan hagammaddanii jirtan natti fakkaate komantii jalatti hoggaan harku inni qabamee hidhamuu isaa kun waan isin gammachiisanitti fakkaate waan nama gammachiisuu miti isinis seen numa dandeessanii warreettan asiin suudii gaa warri asiin daawwattoota keenya taatanii dheeqanii fachitti waan kan mudannoo adda addaa warreettan mudattaniis waan jettan harka dallaalaatti illee taatu beeki kan qixaaxamee dhaqee waa hin dhabamu hedduu takka jira asumaan ka dallaalli gaheetti qixaatii jabaa raawwatee asiin suudii sana seenis
asuma komantii nu barreessaa mudannoo kana warreetta qabdan akkaataa itti baatan furmaata gaafa san akkatti harkattanii dallaalama san harkaa itti baatan asiin komantii nu barreessaa isin jechuu barbaanne itti gaa uummata keenya nuti yoonii fi akka isin itti baatan furmaanni keessa yoo isin ka'anii jaalalaa baasu taate asiin saalaamuu barbaanne saniin isin jechuu barbaada du'aa nu godha nu dagatinaa nu jajjabeessaan isiniin ja'a waan kana nama keenya bal'aa biraan nu gahaadhaan isin jechuu barbaada hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa nu turaan isiniin ja'a nagaa wal bira dhiifne baay'ee isiniin jechuu barbaada.